kabajamtoota hordoftoota miidiyaa barakaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Magaalaa Jimmaarraa kaanee imala dheeraa deemnee Harar Lixaa dhufnee magaalaa Galamsoo keessa baanee Barbaleetti bakka jedhamu geenyee biira bareedaa kana qonnee hawaasa musliimaatii fi darasoota hedduu jiranii kana obaafne jechuudha dhufnee as geenyee jirra. Akka biirri bishaan bareedaan bahee nu gammachiisu du'aa nu kadhaa. Egaa miidiyaan barakaa Jimma keessa yookaan kibba lixaa qofa otoo hin taane amma gara Hararitti illee gadi bu'ee dalagaa babbareedaa dalaguuf deema. Biira bareedaa isaa qonnee hawaasa naannoo kana jiranuu masjiida kanaa fi darasoota hedduu jiran gara hanga 3,000 gaantu jiranii darasoota baay'ee tasatti karaa jiranii bishaan dhabanii waan rakkataa jiraniif waan kana qabsoo jabaadhaan dhufnee as geenye akka bishaan kun baafamee uummata kanaa fi tajaajila kennuudhaaf as geenye jirra. Amma tokko jennee guyyaa har'aa eegallee jirra inshaallah. Bishaan kana bishaan bareedaa baafnee akka hawaasni kun dhugeetti gammadu abdii qabna. Du'aa keessanii nu faana bu'aasiniin jedha. Darasoota sitti karaa jiran hedduudha kun akkuma agartan kunoo bakkee kana guutanii kunoo akkanatti as guutanii jiranii darasoota baay'eedha bishaan dhabanii hedduu rakkataa turanii waggaa dheeraadhaaf kan bishaan dhabanii rakkataa turan amma alhamdulillah nama bishaan kana qotuuf dubbannee alkhayrii arganne akka bishaan asitti qotamuuf goone gaafii namoota kanaa yookaan koree masjidaatii fi hawaasa naannoo kanaatiin wal mari'atanii gaafii dhiyeessaniin alkhayriitti argannee dhufnee asitti qotuudhaaf qophii jabaa goonee bismillah jennee eegallee jirra inshaallah nu faana bu'aa du'aa keessanii isiniin jenna. Egaa masjiida bareedaa kanatti asitti ijaarame masjiida bareedaa kana keessatti darasaa hedduutu qara'uu jiranii darasoonni hedduun asitti kan qara'aa jiranu kan bishaan hin qabne baay'ee waan rakkataa jiraniif alkhayrii waan argannee jirruuf bakki kun baay'ee waan rakkatee jiruuf immoo biyya Harargee kana keessatti roobni hedduu waan hin jirreef bishaan hedduu waan rakkisuuf inshaallah rabbi khayriitti nuuf kennu jennee qabsoofnee bishaan kun bahee tajaajila darasoota kanaatiif sheekni illee itti aara galfatanii darasoonni kun dhuganii hawaasni naannoo kanallee itti fayyadamuuf jennee qabsoo keenya itti fufnee jirra. Miidiyaan barakaa da'waa qofaaf yookaan bakka sagantaa muhaadaraatii fi madrasaa fi masjiida ijaaramu simbiraan gahuu qofa osoo hin taane bakka khayrii akkanaatis argamee hojii jabaa hojjechuudhaaf qophaa'ee jira. Qophiin kan keenya hojiin kan keenya babbareedaan gara fuulduraallee kana caaluu mala isin du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaa isiniin jennaa. Hordoftoonni miidiyaa barakaa du'aa isinirraa barbaannaa. Viidiyoo keenya kana share like gochuudhaan uummata biraan hawaasa biraan nu ga'a akka khayriin akkanaadhaa baay'atee dalagamullee nu taa'isa isiniin jenna. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمساحس إسلام ميديا بركة وجين كنك قدام حلالا ملتا سقلي إسلام ملسون بكمتا البني في قويا في تتفتا غراب لقجيتي باديا مقالا وليف قد في قدا ديني كنك جلا جزاك جنة سيفتوك جلا